dadhabuun koo isaa guddisuun koo akkattiidhaan deebisee firdi beetii na dhaabeedhaayi ammayyuu wanti xumurame hin jiru. Nagaan caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qeeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif maatiin haa ta'aa kan jirtan gooftaan guutummaa bara jireenya keessanii haa eebbisu isiniin jecha. Guyyaa har'aa jechuudha seenaa ajaa'ibaa seenaa baay'ee nama gaddisiisu abdii nama kutachiisu tokkoon dhaggeeffadhee dhufe jechuudha. Inni kunis maalidha? Shamarree waggaa 20 biyya Ameerikaa turte akkasumas immoo yeroo biyyaa baatu waggaa 18 gadi kan turte haati ishii daa'imummaadhaan kan irraa duute abbaan ishee faana nama 8 akka qabu dhiira 7 fi dubara 1 osoo guddisaa jiru wantoota garaagaraa rakkina garaagaraa dabarsite akkasuma illee diifii guutee kanan ture keessaayyuu seenaan haadha kootii gaafananii mana barumsaatii deebi'ee eegaluu wanti ijoolleedhaaf qophaa'ee jiru yookiin immoo taa'u ni jira isa dhabuu kootti maalummaan haadhaa baay'ee natti dhagahama ture. Haati gahee mana keessaa qabdi ijoollee ishiitiif hin barbaachifte sana hundumayyuu hin arganne haa ta'u malee abbaan keenya gahee abbummaa isaatii ba'aa ture gidduutti anaaf viizaan koo yookiin immoo diiviin koo naa dhufee gara biyya Ameerikaa deeme. Biyya Ameerikaas immoo yeroo deemutti warruma hordoffiina gochaa turantu na fudhate. Sana booddee ani ID argadhee gara hojii kootii galee hojii yeroo hojjechaa turettis immoo halkanii fi guyyaa ture ani kan hojii hojjechaa ture jireenya koo jijjiiruudhaaf dirqama xaaroo na barbaachisa jedheeni barnoota koos osoon gidduutti baradhu jetti. Gidduu kana keessatti obboleessa tokko baay'ee kan jaalladhuu fi kabajuun qaban ture garuu obboloota baay'een qaba haa ta'uyyuu malee kan isaanii lubbuudhaan hin jiranii kan baay'eetti siqummoo obboleessa koo kanadha. Obboleessa koo kanadhaanii akka inni gara Finfinnee dhufee yuunivarsiitii baratu taasisee sana booddee innis baratee xumuramee eebbifamee hojii argate. Hojii erga argatee booddee hojicha dhiisee gara hojii biraa gara hojii biizinasiitti jijjiirachuu barbaade. Maaltu ta'a maal wayya jennee yaaduu jalqabne. Sana booddee ilaalee ispoortii mana ispoortii banatee manni ispoortii isa duraa sanattis deebi'ee ni kassare. Sana booddee ammasittuma fufee yeroo kana hundumaa godhu ani waanin waasii qabu yookiin immoo wabii qabu hin turre obboleessaaf obboleettidha kan jedhu amanamummaan qaban ture. Sana booddee yeroo inni kassarutti yeroo lammataadhaafis immoo ammas immoo 600dhaan yeroo sana birrii yeroo sanaatiif gara waggaa 15 ta'eera baname. Yeroo banamee jedhutti ani homaa tokkoyyuu ammamtu galee ammamtu ta'ee jedhee baay'ee gaafadhus hin qabu. Galii koos qobaatti naa kaa'ee jedhees waan ani isa gaafadhu hin qabu ture. Sana booddee osoo akkasittidhaan jiraannu osoon akkasittidhaan dabarsaa jiru yeroo baay'ee nan dhufa nan ilaala. Garuu kana maaliif goote sana maaliif hin jedhuuni obboleessa kiyya waan ta'eef waan inni isa amanuufi. Gidduu kana keessatti ammasii mana kiraa keessaa bahee mana mataa kootii jiraachuun barbaada. Manni haa bitamu kan bitamu immoo maqaa keetiin naan jedhee tole jedheeni ammas yeruma sanaa 700 ergee manni bitame ati fagoo jirta waan ta'eef maqaa kootiin ammaaf haa bitamu boodatti kaartaanii maqaa keetiin baa naan jedhee eeshi bakkaa jedheen anis amane. Kana booddee manni ni bitame. Manni yeroo bitamutti gibbii mataa isaatii yookiin immoo mooraa mataa isaatii kan qabudha. Garuu isa jala namoota lamatu jira ture. Isa faana biyyarraa kan dhufanii isaan faana jiraachuu jalqabee gaafa manichattis galus isaanuma fudhatee galee maaliifidha bakka hin gaasaan qubaa isaanitti jiraatan gaafan jedheen namoota gaariidha namoota baay'ee malli isaanii bareedaadha waan ta'eef rakkoo hin qabu haa jiraatan naan jedha ture. Eeshiin jechaanii ture. Sanaa booddee isaanii wantoota garaagaraa natti himu turanii isa harkaa fuudhanii anatti himu an harkaa fuudhanii immoo isatti himu gidduu keenya galanii wantoota garaagaraa taasisaa turan. Sanarraatidhaan kan ka'e obboleessi koo deebisee immoo ammas obboleessa koo dhabuu waan hin barbaannee fi simuman jedhan ture. Garuu gidduutti obboleessi koo ani amma yeroon koo yeroo gaa'ilaati gaa'ilatti galuun barbaada. Ani gaa'ilatti seenuun barbaada innaan ishoo koo namatti tola aniyyuu akkati gaa'ilatti galtee iddoo tokko teessuun barbaada jedheeni. Sana booddee yeroon gaa'ila isaatii ni ga'e. Yeroon gaa'ila isaatii gaafa gahuun bara 2014 keessaa nan dhufee gara ganna keessa gaa'illi kan raawwachuudhaaf jedhu dhufee na gaafan jedhu otoo waan tokko haasofnu waa'ee
mana ispoortii sanatti osoo haasofnu anaaf jettee miti kan bante inni kan kootidha naan jedheettee garuummoo waliidhaan hojjannaa jedheenani malee kan keeteedheeni waan hin jedhuunis hin qabne garuummoo waraqata irratti waan qabanne waasii biraa waan qabne nama biraa bukkeedha waan qabnu hin qabne obboleessum koo amaneen an baneef malee inni kan kootidha yaada keenaa kennite naan jedhee sanaa booddee moo eeshii manni immoo kaartaa manaa fidii gaafanani jedhuuni kaartaan manaa maqaa kootidhaan bahee jira naan jedhee sana booddee akkamittiin kun ta'uu mala jedhee baay'ee naaraa ture inni garuu jedhatti dhiyaateera osuma naatti hin toliin osuma keessi koo hin gammadinani gaa'elli sun gaafa darbee jedhu amma hani bara 2015tti seenee jira gaama gaa'elli darbee biyyattis immoo gaa'ela bareedaa yookiin immoo cidha bareedaa ture magaalaa Finfinneettis hin diggifne maaliif jennaan birri waan jiruuf jechuudha sana booddee hani deemuudhaaf qophaa'ee jira galgalan ka'a dubartii wayii birrii kunaa kenni kaa'innaaf birrii namnutti giddinaa kennisiisee 600 kenne sana booddee immoo dubartiin gidduu galte sun akkaawuntii fiddeetu kinoo obboleessi kee kanaaf sobaa ishee bira kaa'eera inni kinoo obboleessi kee kanaaf sobaa kinoo isa kanadha birriin jettee miliyoona 1,400 achirra jira kan darbeedha jedhee yeroo hin laalu garuma gannaa keessadha ji'ootuma muraasadha achirra jira maaltu uumame maaliif akkas ta'uu qaba gaafa nani jedhuuni inni deebinaa kennuu hin dandeenye kireeffatee mana bahee achi booddeen biyya Ameerikaatti ergan deebi'ee booddee osoo hin buuhuu osoo hin gadduu imimmaan koo osoo hin facaasuun deemee gara Ameerikaatti deebi'ee sana booddee hani gaafan achi gahee jedhu ji'oota muraasaan booddee ani mana kana akka isheen keessatti boqottuuf Ameerikaarraa gara asii dhufte keessatti boqottee mana kana kenneef isheen garuu amma manni kuni kan kooti jettee natti dhaadachaa jirti kaartaan kinoo maqaa kootiidhaan jira jedheetu keessi wal fuudhee gixximnatti godhe manaan ofii kootii biteetti birrii koo baasee amanamummaa obboleessa kootiitiin sana booddee gaafa inni nagassasee jedhu namoonni akkas naan jedhanii namichi yookiin immoo bakka kaniin ani buuse akkanaa kireessu akka waan hundumaa naaf godhuu fi inni silaa kireeffatee bahee sababii inni kireeffatee bahees immoo ishee kassasuudhaaf jechuudha sana booddee amanuun dadhabee innumtiyyuu immoo booda waraqata keessii naaf ergee waraqata keessii sanarraa immoo akka isheen Ameerikaarraa dhuftee iddoo itti boqottu waan dhabdeef gaalaaf jettee waan dhufteef kenneefi keessaa bahuu diddee kan jedhudha. Achi booddeen baay'een na hin ture humna kootii hollatti ta'e akkamitti obboleessi koo kanarraanii naga'uu danda'e amalaan osoo ta'e anoonni itti naa guddatuudhaafidhanii kan inni amma kana dadhabaa ture isaa faana dadhabuun koo isaa guddisuun koo akkattiidhaan deebisee firdi beetii na dhaabeedhaayi ammayyuu wanti xumurame hin jiru eeshii jedhanii hamma manni murtii 900 akka kennuufi akkanaaf kennu taasise haa ta'uyyuu malee immoo yani kana hundumayyuu maaliifidha obboleessa koo irratti amanamummaadhaan kennee kana hundumaa karaa salphinaarra daandii salphinaarra wal dhaabuu maaliif ta'e sababni isaas kana duraa gaa'elaa yookiin immoo hiriyaa qabadheen ture dhiirri kun siif hin ta'u naan jedhanii eeshii edda isaan jedhanii jedheen dhiise ammas immoo dhiirummaan qabadhee kana jechuun waggaa 18 osoo guutinanii biyya Arabaa deemee jettela achitti jechuudha waggaa 18 guutuu habaatu wagguma 15 yoo Ameerikaa seente waggaa 20 immoo biyya Ameerikaa turteetti waggaa meeqa waggaa 35 jennu waggaa 35 dubartiin kuni osoo gaa'elan godhatiin osoo dhalan godhatiin osoo laayif mataa isheetii hin argin isaanumaaf obbolootuma ishee kanaadhaaf akka jiraattee nu dubbatti jechuudha eelnaa ishiin hiriyaa dhiiraa qabatte hiriyaa dhiiraa hin qabatiin naan jedhu akkananii singiliidhumaa nafuu barbaadu akkasumatti bakka jedhamiti akkasumatti akkanafuu barbaadu malee akkanaan firii godhadhu akkanaan maatii hummadhu tasumayyuu hin barbaadanii sanarraatidhaan kan ka'ee obboleessi kiyya akkas na godhee ani waan hin gaafadhe tokkollee hin qabu isas immoo waasii maalii qabdaa namni waasii nama gaafataa jennaan namni irraa bitees jira
birri namam takkarra galee hin beeku garuu iddoo kana maaliif dhufe jettee dubbachaa turte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha obboleessaan qaban obboleettiin qaban amananii abadan hin ta'u jechuudha. Ani obboleessa baay'ee amanu qaba. Chinkuun kotoko kanii namatti akka darbuun barbaanne akkasumallee gaafananii biyya rabaa keessa yookiin immoo biyya ormaa keessa gaafa jirtu maatiin makeef jiraatta dirqama maatii keetiif jiraatta isaan hin barbaadu yoo jedhaniyyuu si giddii waan si kennisiisu wayitu jira jechuudha. Asiin kenni achiin baay'ee isa kanaaf kana godhi gaafananii jedheen dura ofii keetiif ta'ii gaafa ofii keetiif taate namaaf taata yeroo inni naan jedhu maal isa dhibesi yeroo jedhu ni jira turenna. Amma isa akkasitti naaf amanamu kana akkana namane na taasisennaa shin odeessitu jechuudha. Yeroo meeqan irra deebi'ee dhaggeeffadhe maaliif yoo jettaniitu ta'e sa'aatii tokko wayitii shin haasofte gizee afuriitti deebi'ee dhaggeeffadhe gaafanne nama mana namaati baay'ee namaaf hin mijatu waan ta'eef jechuudha. Eenyu amannee jiraanna maal goon ishin akka ishin jettutti biyya ormaa keessaa galleetu tarrafanna jenneetu mana nu ijaaraa birri keenya akkasitti nu qabaa jennaa. Gaafa nuti biyya ormaatti dhufnu qabeenyi keenya hin jiru dafki keenya hin jiru gadi nam'ee eessatti na beektaa iddoo akkasitti badee kanatu kana ta'e nuun jedhaniitu mikinaata nutti baay'isu bakkeen jireenya keenya bakka rafannaa keenyaas maalidha akkanumaan lafa onaa keessa deemnaayi umurii keenya finnee yeroo keenya finnee gaa'ela keenyatti seeraan hin fayyadamne jireenya keenyatti seeraan hin fayyadamne laayifii namaa duwwaa jiraanne osoo inni mee akkasumatti naa kennu obboleetti koo jedhee jaalalaan bal'inaan kana hunduma gochuu baate gatii kana hunduma kaffalchiisuu baateera ta'e maaltu kana hundumaa fidee anisaaf waan hundumaa ta'uun barbaada. Abbaa malee haadha malee guddannee kaan isaanii lubbuudhaan dhabne nuti yenna walitti deebinee wal dhadheessinu lafa salphinaa yeroo wal dhabnu maal fakkaata jettee jechuudha. Kuni dhugaa barnoota guddaadha jechuudha dhaloota biyyoota garaagaraa keessa jiraniifidha. Barnootas immoo akkamitti si ta'a barnootas akkamitti namaa ta'a yeroo hin jedhu kana waan tokko si sirratee bakka si qabatee itti galuu barbaadda. Eeshimmoo itti kennita jechuudha. Yeroo itti kennitu kana isaan kun akkasittidhaan akka barbaadanitti gara maqaa isaaniitti geeddaratanii konkolaataa mataa isaaniitiin bitatanii mana mataa isaaniitiin ijaarratanii suuqii mataa isaaniitiin banatanii yeroo kana nuti akka maataan dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Waaqayyo waan hundumaaf iyyuu gaariidhaan faana jira dhugaadha. Amma yoomitti dabqi keenya akka nyaatamu nama dhibaa maal maafuu iddoo YouTube kana subscribe like naa godhaa isiniin jedhaa.